nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Faarfattuu Asteer Kabbabaan jedhama. Sanbata fuuldura keenya jiru waaree booda sa'aatii 8:25 waldaa guutuu wangeelaa fiilaansitti faarfannaan koo albeemii sadaffaan waan eebbifamuuf hundumti keessan argamtanii hirmaatota eebba kana akka taatan jaalala waaqayyoof kabajaan isinaaf sheereera. Wajjin waaqayyo galateeffannaa argama waraana malee. Sanjidam tu bakunda jirta waraana malee ni injifata. 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 Dubeyon yadu garumma kena yarachesa Ranirradu Terengku forika ken nabata enne natulfas jala awwata bodde afeera kusnam ninteenye doko wanta salphaa miti kakumba dhabboko akkamiin milkooftee biyyi gaaffii qabu dhiisi gootaa faarri karaa ba'uun dhabu terengumne harka ken nabaate natulfaate jala awwaate bodde afeera kuse nam ninteenye doko wanta salphaa miti kakumba dhabboko akkamiin milkoofte biyyi gaaffii qabu dhiisi gootaa faarri Karaba unabu, ani hamazaga, ina hadika dada, ila hadina zuba. Garuu maal taataniiti uummata Facebook irra jirtanii, Telegram keessan jirtanii, email irra jirtanii, maqaama keessantu achi jira. Akka jirtanitti TikTok keessa yeroo dhufeeru as namitanii jirtu. Hariyaadaniiti. Sababii daqiiqaa tokko fi wayii taateef yookaan daqiiqaa tokko gadi taateef yeroo qusachuudhaaf jettanii darartu akkasumatti viidiyoo dheeraa ilaaluu waan jibbitaniin barreeffama dheeraa dubbisuu waan jibbitaniin miti haa ta'u malee yeroo dheeraa kan fixu immoo TikTok akka ta'e beektu sababiin isaa daqiiqaa tokkoof sekeendii murtaa'e duwwaadhaaf dhaggeeffattu keessan hin quufu kan biraamoo ilaala kan biraamoo maaltu jira scroll goota si ol daddabarsitu sa'aatii dheeraa without no specific targets. Oh, akiri ala deebi'aati sin eegaa irraa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guutuu isaatiin si dubbisa. Mata dureen isaa akkana jedha. Akka itti dubartoonni sagadaaf dhiyaachuun ta'u. Waan hundumtuu waan na yaadataniif barsiisa ani isin barsiisutti qabamtanii waan jirtaniif isin nan jaja. Amma immoo Kiristoos mataa dhiiraa abbaan manaa mataa haadha manaa waaqayyoo mataa Kiristoos ta'uu isaa akka beektan nan barbaada. Dhiirri waldaa keessatti yommuu kadhatu yookiis yommuu waan waaqayyo itti himu yoo haguuggate mataa isaa in salphisa. Dubartiin waldaa keessatti yommuu waaqayyoon kadhatu yookiis yommuu waan waaqayyo itti mul'ise himtu yoo haguuggachuudha baatte garuu mataa ishee in salphifti. Isheen kun dubartii mataa haddattee wajjin wal hin caaltu. Eegaa dubartiin yoo haguuggachuudha baatte rifeensa mataa ishee murachuu iyyuu hin yellaatu. Dubartiin sababii malee rifeensa mataa ishee murattee yookiis haddatte salphachuu yoo jibbite immoo haa haguuggattu. Dhiirri bifa waaqayyoo fi ulfina waaqayyoo kan agarsiisu erga ta'e haguuggachuun isaaf hin ta'u. Dubartiin garuu ulfina dhiiraa in agarsiifti.
jalqabatti dubartiin dhiirratti argame malee dhiirri dubartii hin argamne. Dubartiitu dhiiraaf jedhee uumame malee dhiirri dubartiif jedhee hin uumamne. Kanaaf dubartiin ergamoota Waaqayyoo dura aboo jala jiraachuu ishee agarsiisuu haguuggii mataa irra qabaachuun ishee ta'aaf. Haa ta'uyyuu malee gooftaan ishee dubartii isa dhiiraas ishee dubartii adda baasee hin ilaalu. Dubartiin dhiiratti akkuma argamte akkasuma immoo dhiirri dubartii irraa dhalate hundinuu garuu Waaqayyo biraa dhufan. Dubartiin utuu mataa ishee hin haguugin waldaa keessa Waaqayyo kadhachuun qajeelaadhaare. Isinumti ofii keessaniif farada. Dhiirri rifeensa mataa isaa dheereeffachuun isaaf salphina akka ta'e akki namni uumamee isaan hin barsiisure. Garuu dubartiin rifeensa dheeraa yoo qabaatte kun isheedhaaf ulfina mitiire. Rifeensa ishees akka isheen ittiin golgattuuf kennameef. Nama yaada kanaan mormu barbaaduuf garuu nuyi waldaa Waaqayyoos amala kan biraa hin qabnu jedha. Asirratti ani waniin hubadhe asirraa jechuudha. Yeroo kadhattu waldaa keessatti yeroo waan Waaqayyoo isiidhatti hime san raajuu yookiin himtu haguuggachuudhaatu isiidhaaf tahaa jee malee asirratti rifeensi banadhaa. Ajme tafona duwara dabate tu ichiko fagolala. Jame ichiko fagolala. Ichiko fagolala. Unsantara fama tumani sami bana malala. Sami bana malala. Sami bana malala. Tafona duwara dabate tu ichiko fagolala. Ichiko fagolala. Jame ichiko fagolala. Agabora fade toji suini sami bana malala. Jame sami bana malala. Akime sami bana malala. Ake azmini figina anjeda me abjulani abjodu. Bililame abjulani abjodu. Jalama abjulani abjodu. Ijoani afage sayi nanda inankatu. Enu namisu nanda inankatu. Namjechwa namjechwa. Jama. Ake azmini figina anjeda me abjulani abjodu. Abjulani abjodu. Bililame abjulani abjodu. Ijoani afage sayi. Inni kunis injama. Wani jenama matu isabda. Inni kunis injama. Wani jenama matu isabda. Injama. Injama, tukulena furi injama. Sebana kumale injama. Hakina umbot injama. Injama, tukulena furi injama. Iyamak. Shushanalo. Sebana kumale. Elabasa tibaye. Aragabiyauma afona duwarati utuma karagenu lafti dokana usi konna makakote abando lafatae sami ke salani abdela mullatani dibati damati ochina yo era usai sawaji ati yesu tantan serena rachisoto atuwan monabu yesu bafta moda kamera fateto sami banana yesu tolo erega hakila tuwan monabu silabe yesu bafta moda kamera fateto sami banana yesu bafta serena rachisoto atuwan monabu Yesu bafta moda kamera fateto sami banana Comedy
Kamu warra jallota tuni jigalama Akkaje jaabif tugarasi Waran kanane singuf kaya susi Mungkin argajo karatolota Siyangu barak wane kulota Akkaje jaabif tugarasi Waran kanane singuf kaya susi Mungkin argajo karatolota Samin bana mekuwani Menina tabarite Ayatun namake Amirrujari sevina Iyarani no kesatae Erkaborit paru ilana Erkaborit paru ilana Harkibe Manusu nani manusu Wambori nani Erkaborit paru ilana Erkaborit paru ilana Abarkibe Wambori nani Radira